Godina Gujii lixaatti duulli talaallii pooliyoo daa'imman waggaa 5 gadii fi manaa manatti kennamuu eegaluu waajjirri eegumsa fayyaa godinichaa beeksise. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii Godina Gujii lixaa Abaaboo Maammootu qindeesse. Godina Gujii lixaatti duulli talaallii pooliyoo manaa manatti kennamuu jalqabameera. Duulli talaallii pooliyoo marsaa jalqabaa fulbaana 27 hanga 30 bara 2013tti gaggeeffamuu fi mariin sosochii hawaasa dammaqsuu qooda fudhattoota garaagaraa waliin taasifamee jira. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa Godina Gujii lixaa Dr. Sallii Qilxaa dhibeen pooliyoo kun dhaloota laamisheessuun qaama miidhamtoota taasisuun dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa qaqqabsiisuu waan danda'uuf hawaasni daa'imman isaa talaalchisuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhibeen kun dhibee salphaa miti. Dhibee qaama hirduu dhaloota gochuudhaan dhiibbaa dinagdee, dhiibbaa hawaasummaa biyya tokko irratti geessisu waan ta'eef uummati keenya xiyyeeffannaan daa'imni tokko iyyuu otoo hafin daa'imni umurii isaa waggaa 5 gadii kamiyyuu talaalamuu qaba. Bulchaan Godina Gujii lixaa obbo Tafarii Wandifiraw sosochiin dhibee pooliyoo ittisuuf gaggeeffamu kun hojii dhaloota baraaruun fayyummaa isaa itti fufsiisuu waan ta'eef qaamoleen hundi qindoominaan hojjechuu qabu jedhaniiru. Sababa nuti hojjechuu dadhabneen talaallii kennuu dadhabneen daa'imni tokkollee du'uu hin qabu, naafa ta'uu hin qabu jedhameeti. Akkuma jedhame naannoo keenyatti kallatee jedhamsa ifatti himu. Talaalliin kun kanaan durallee kennamaa turee jira. Sadarkaa biyyaatti kalaakkoofsi nama tokko argamee lama argamee irra deebi'amee hojjetamuu waan qabuuf kana galmaan ga'uuf hojii manaa hojjennu keessatti gurmaa'insa keenya asitti madaaluudha. Qooda fudhattoonni maricha irratti hirmaatan gama isaaniitiin dhibichi daa'imman boor biyyatti ceesisuu danda'an caalaatti hubuu kan danda'u waan ta'eef sababa kanaan dhaloonni hedduun biyyaa fi maatii isaa irratti ba'aa ta'uu waan maluuf qindoominaan hojjechuu qabu jedhanii jiru. Xiyyeeffannaa guddaan kennamuu qaba. Sababni isaa dhibeen kun qaamni miidhu qaama misoomati qaama baruu biyya tana fuudhee biyya bulchuu danda'u misooma tufsiisu carraa biyya kanaa akka murteessuu danda'u daa'imman akkanaatti kan miidhu. Hawaasi keenya hundi hubannoo dhaggatee daa'imni tokkollee manaatti daafin pooliyoon kun guyyaa jedhamee fakkanni kennamuu danda'u godhuudha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii Godina Gujii lixaati.